Akkuma beekamu biitii teenya torbee dabree gabayaa kaapitaalaa yookaan kaapitaal maarket waan jedhamu labsiteeti jirti. Gabayaan kuni carraa bal'aa fi akkasuma rakkoo takka takka kan qabatee dhufu qaba. Bu'aa fi rakkoon gabayaa kana jala dhufuu teessu maal faadha? Akkam jirtan? Kabajamtoota, daawwattootaa fi hordoftoota kiyya bakkuma jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa ta'u kan isiniin jiru ana obboleessa keessan Daraaraadha. Akkuma isin hundinuu beektan yeroo garagaraatti gara chaanaala kanaatiin sagantaalee barnootaatii fi haala wayitawaa diinagdee biyya teenyaatii fi akkasuma haala qabiinsa maallaqaa, haala faayinaansii diinagdee islaamaa fi kanneen kana fakkaataniin wantoota wal qabatu chaanaala itti isinii dabarsinuudha. Kanneen hanga ammaa chaanaala kana dhuftanii miseensa taatanii subscribe fi like gootanii namoota biraatiif illee dabarsitanii namaan geessan galanni keessan guddaa kabaaraati. Kanneen hanga ammaa subscribe godhin yoo isinitti tolee subscribe godhaa yaada keessan nuu kennaa. Akkasuma gara kommentiitiin yookaan iddoo yaada fi jala barreessaniin wantoota akka itti isinii daballu barbaaddanii fi wanni isinii fooyya'uu barbaaddan kan jiru yoo ta'e gamat kommentiitiin naa kaayuun dagatinaan isiniin jechuu barbaada. Kallattumaan hara sagantaa teenya har'aatti kan ceenu ta'a na waliin tura. Galatooma egaa akkuma beekamu torbee dabre biitii teenya gabayaa kaapitaalaa yookaan kaapitaal maarket gabayaa jedhamtu yeroo duraatiif labsiteeti jirti. Duba maal jechuudha kaapitaal maarketiin kun? Gabayaan haaroonni amma biyya teenya keessa banamte tuni maal jechuudha? Gabayaan tuni biyya teenya keessa amma dura waggoota 50 durallee xiqqashoo banamteeti dhaabbattee amma bifa haarawaan banamte. Addunyaa biraa irratti gabayaa beekamtuudha. Nu biratti gabayaan tun beekamtuu miti malee. Duba maal jechuudha kaapitaal maarket jechuun irraa isinii jalqaba. Kaapitaal maarket jechuun gabayaa qaamni tokko maallaqa qabu kan investi godhuu barbaadu. Akkasuma qaamni tokko yaada qabu kan maallaqa barbaadu itti walitti dhufanii yaadaa fi maallaqatti wal jijjiirratan jechuudha. Gabayaa kana keessatti qaamni tokko maallaqaa fi kaapitaala qabatee dhufa. Qaamni tokko yaadotaa fi sanadoota garagaraa qabatee dhufa. Kana jechuun dhiibbaa fi rakkoo isii jala dhufaniitu jira gabayaa tana. Maaliif gabayaan kaapitaalaa tuni gabayaa akka malee ballooti. As jala gabayaalee security yookaan sanadoota garagaraa abbummaa yookaan sheerii garagaraa itti gurguramuu fi derivative market as keessatti hammatamti. Wal jijjiirraan maallaqoota biyyoota garagaraa forex kan jennuun as keessatti hammatama. Yeroo ammaan tanaa dhufee addunyaa teenya keessatti illee haalaan bal'inaan kan beekamaa kan jiru cryptocurrency illee capital market kana jala financial market keessa jira jechuudha. Yeroo gabayaan tun dhuftu namootaan baay'een mirqaanaan waan kana akkanumatti keessa seenuu fadhan. By the way gabayaan kaapitaalaa yookaan capital marketiin gabayaa carraa bal'aa qabdu kan garuu usanii seenan osoo hin ta'in hubannoo fi beekumsaan kan seenan. Duba rakkoo fi faayidaan gabayaan tuni qabdu maali kan jiru qabxiilee afur kan laallu ta'a qabxiilee garagaraa. Faayidaarraa jalqabnee ilaalla. Inni tokkoffaan akkuma biyyaattuu carraa hojii bal'aa ta'e uumuudhaa fi guddina diinagdee biyya takkaa saffisiisa. Gara miliyoona kan jennu taate gabayaa tana keessatti gabayaa kaapitaalaa tana keessatti dhaabbileen adda addaa yookaan dhaabbileen daldalaa maallaqa walitti qabuu fi waltajjii uumuudha jechuudha. Kana jechuun kanneen kaapitaala barbaadan ifi kanneen kaapitaala qaban waltajjiitti walitti dhufanidha. As keessatti maaltu uumama? Dhaabbilee daldalaa kan garagaraa haaroomee akka uumamuuf carraa bana. Gaafa kun uumame ammoo hojjettoota baay'eedhaaf hojiin carraa uumama. Kuni ammoo guddina diinagdeetiif murteessaadha jechuudha. Inni lammaffaan kalaqaa fi teeknooloojiidha. Dhaabbileen qorannoo fi misoomaaf maallaqa argachuudhaaf investimentii yeroo dheeraa argachuu danda'u. Kunis maal fida? Guddina teeknooloojiitii fi kalaqa garagaraa akka uumamu dandeessisaa jechuudha. Inni sadaffaa investimentii keessatti gabayaa kaapitaalaa keessatti investimentii daddabaatu jira yookaan goggogaa osoo hin ta'in akkanatti mimicciiramuu danda'u. Kana jechuun investoroonni meeshaalee faayinaansii adda addaa kanneen akka aksiyoonaa, boondiidhaa fi personal equity waan jennuun kana irratti investi godhan. Portifooliyoo garagaraa irratti kuni ammoo maal isaan dandeessisa? Balaa gabayaa kan keessatti dhuftu dandamatanii yookaan balaa gabayaa kana keessa dhuftu hoogganuudhaan bu'aa asirraa argatan akka fooyyeffataniif isaan gargaara. Inni sadaffaa dhangala'iinsa guddaa qaba gabayaan kun.
Kana jechuun gabayaa kaapitaalaa dhangala'aa guddaa kan of keessaa qabu yoo ta'u, investoroonni bifuma salphaa ta'een bittaa gurgurtaa gaggeessuu akka danda'aniif haala isaanii mijeessa. Kuni ammoo kan maallaqa hin qabne maallaqa akka argatu as keessattii fi inni maallaqa qabu maallaqa isaa fidee akka as keessatti invest godhu jechuudha. Bittaa fi gurgurtaa bifa salphaa ta'een akka isaan argatan haala isaanii mijeessaa jechuudha. Akkuma beekamu gabayaan takka gaafa dhuftu rakkoo garaagaraatis qabattee dhufti. Rakkoo fi bu'aa qabattee dhufti jechuudha. So kanaaf rakkoo fi bu'aa beekuun maaliif nu gargaara? Bu'aa isii sanirraa fayyadamnee rakkoo isii jala dhuftu akka dandamannuuf. Kanaaf tokkoffaa khasaaraa guddaa yookaan balaa guddaatu gabayaa kana keessa jira. Kanaaf beekumsa seenuun barbaachisaa. Gaafa gabayaa kaapitaalaa keessa seenu bifa of beekumsa qabuu fi of hubannoo qabuun yookaan hin seenne taate investimentii kana keessatti maallaqa keenyaa fi qabeenya qabnu dhabuutuun mudachuu mala. Akka inni san hin mudanne haala jijjiirama gabayaa baay'ee waan qabuuf, haala jijjiirama gabayaa walxaxaa waan qabuuf, haala jijjiirama gabayaa walxaxaa san dandamannee bu'aa isaa akka argannu faayidaa gabayaan kun qabu maali kaniin jiru san keessatti dubbadheetiin jira jechuudha. So kanaafuu tokkoffaa khasaaraa guddaatu as keessa jira, akkasumatti riskiin guddoonis jirti jechuudha. Inni biraa baasii ol'aanaadha. Akkana jechuun maal jechuudha? Daldalli tokko yookaan namni tokko gaafa gabayaa kaapitaalaa keessa seenu baasii adda addaa kan akka kafaltii taaksiidhaa, akkasuma kafaltii waljijjiirraa exchange fee kan jennuunii fi brokerage fee kafaltii qaama gabayaa mijeessuuf kafalurraa kan ka'e baasiin itti baay'achuudha mala. Kuni ammoo bu'aa investarri argatu xiqqeessee akka bu'aan isaa xiqqaatu godhuu danda'a jechuudha. Inni sadaffaan walxaxiinsa jabaa. Gabayaan kuni gabayaa akka malee walxaxaati. Keessattuu investoroota haaraadhaaf sodaachisaadha. Kana jechuun wallaalaan gaafa seente si sodaachisaa jechuudha. Beektee yoo seente haala walxaxaa sana kan injifatu ta'a. Kanaaf maal barbaada? Beekumsaa fi qajeelfama barbaachisaadha jechuudha. Tokkoffaa beekuu, inni biraa qajeelfama yookaan nama si qajeelchu qabaachuu danda'u jechuudha. Akka durbarre usneetuma akka aadaa teenyaa waa jalqabu osoo hin ta'in as keessa irratti gorsaa fi qajeelcha jajjabaa qabaachuudha qabna jechuudha. Gabayaa tana keessaa waan jiru san butachuudhaaf. Inni itti aanu ba'aa dambiileeti yookaan ulfaatina yookaan rakkoo dambiidhaan wal qabatee jiru. Dhaabbileen ummataaf yeroo ifa ta'an ulaagaalee fi dambiiwwan ciccimoo isaan mudatuutu jira. Isaan kana ulaagaalee fi dambiilee isaan barbaachisu kana guuttatanii karaa hojiitti seenuuf yeroo isaan irraa fudhata. Yeroo fi maallaqa kan isaan gaafatu ta'a jechuudha. Dhiibbaan yookaan rakkoon gabayaan tun qabatee dhuftu wantoota afran kana bu'aan isaatis afraniin achi olitti isinii meesani. Kanaafuu gabayaa tana keessatti hirmaannee gabayaa tana keessaa qooda keenya fudhachuudhaaf beekumsaa fi akkasuma gorsaalee ciccimaa nu barbaachisa jechuudha. Gabayaan tuni gabayaa guddoodha. Namuu beekumsaan akkatti hirmaannu isinii dhaamuu barbaada. Itti fufa. Subscribe fi like godhuun dagatinaan isiniin jaa. Nagayaan naa tura. Peace.